السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا channel أم زكريا بقنا قام channel هي دفتني نموني هارا وتاتن سبسكرايب قوتشو ماتي تها فيديو يرو لالتني لايكي قد أبلي واني من قافي تكا وكان مو كفلتي تك إسن الراهن قافتو لايكي قوتشون هما سن الراهن هردسو سنين جدا ولا جبسينو warroonni hamma aaddaatitti laayikii naa gootanii sabskraabii naa gootan hedduu takka isin jaaladha galatooma jazaakumullahu khairan isiniin jedha. Aappii bareedaa waa hedduu irraa barattan takka qabadhee isinii dhufee jira. Hamma dhuma viidiyoo kanaa na hordofaa isiniin jedha. Egaa aappicha pileestoorii keessa arganna. Pileestoorii gadi seennee aadooppii jenneetti barreessina. Akkuma mata duree irra argitan kana aadooppii jettaniitti barreessitanii sarchii gootanii jecha. Yeroo isinii dhufu haala kana isinii dhufu akka gubbaa osoo hin taane isa kana gadi buufattanii jecha. Anama waan gadi buusee jiruuf ooppiin godhaa jecha. Nu seenaa yoo seentu haala kanaan sii dhufaa jecha. Kitaaba barbaadde as keessatti sheer goota jecha. Kitaabicha kanas bakki ati sheer gootu inni jalqabaa aappii kana buufattaa jecha. Isin mul'ata jedhee yaada. Isuma aadooppii bira jiru kana PDF ka jedhu kana gadi buufattanii jecha. Innis akkana jira kunoo isinitti agarsiisa. Inni kun kan isin fayyaduuf kitaaba sheer keessatti gootan. Kitaaba as keessatti walitti qabdan kana isinii galaami. Kitaaba liinkii isaa asitti ergattan kana haala kanaan gadi cuqaastanii gama sanitti ergitanii jecha. Isinii galee asirratti itti barreessuun hin mijatu. Gara aadooppii ergitan jecha. Kitaaba as keessaa kana fuutanii aadooppii ergitanii achi booda aadooppii keenyatti hin deebina. Kitaabni nuti achi keessaa ergine sun liinkiin isaa haala kanaan dhufee jira. Fakkeenya kitaaba shuruuxa salaataa jedhu kana gadi tuqnaa jecha. Aappiin kun lamaan wal qabata beekaa. Erga gadi tuqnee booda haala kanaan barreeffamni isaa nu dhufa. Anama waan irratti barreeffadhaa jiru waan irratti barataa jiruufi namoonni ammoo yeroo jalqabaatiif isinii dhufu barnoon isaa haala kanaan gubbaadha arabiidhaan barreeffamee libaaraa ustaazaa jecha. Waan ustaazni jedhan hiika isaa isinii himanii nama irraa barattu sanirraa jalatti barreeffattaa jecha afaan oromootiin. Quraanas tafsiiras warri barattan kitaabota amantii garaagaraa warri barattan warri qalamaan barreessuu hin dandeenye kan karaa gabaabaa aappii irra barreeffattanii booda aappii kana gadi buuftanii mana kompiitaraa fiddanii barreeffama kana guutuu daftara irratti dachaafachuu dandeettanii jecha. Kompiitara keessa fiddanii hin dhiccisiiftanii achi booda immoo kitaaba barbaaddan tahee daftara barbaaddan tahee waan barbaaddan isin jijjiiruu danda'a jecha. Ammallee dhalootatti isinii darbuu danda'a. Yeroo mata duree san waan san dagattanillee sammuu keessan keessaa hiikaa waan sanii dagattanillee afaan oromooti akkana jala barreeffattanii isin hin dhibuu jechuudha. Amma gama barreessuu isaatitti deemnaa jecha gamanumaan. Fakkeenyuma isin godhaa nama waan jalatti barreessaa jiruufi as gadi tuqxanii jecha. Bakka kana tuqxan kunoo bakka qubee next jettu sana bakka qubee taa kana gadi tuqxanii jecha. Yoo mallattoo qubee taa kana gadi tuqxanii jalqaba namni dura osoo anama waan itti barreessee jiruuf naa dhufe isin ammoo jalqaba yeroo seentan tuqaa sadiin gubbaa tana tuqxaniiti mallattoo tana barreeffattan jecha. Mallattoo idiiti jettu tana waan akka qalamaa tana yoo gadi tuqxanii qubeen taa kun isinii baa jecha gara jalaa kanatti isinii galee fedhu gubbaa isinii bahe fedhu jala isinii bahe asitti isinii dhufa jecha. Yoo kana gadi tuqxanii sarchiin isinii bahaa kun asitti qubee kana haala kanaan barreeffama kana guruddisuu xiqqeessuu yoo barbaaddanii kanuma gadi tuqxan jecha. Next size ka jedhu kana gadi tuqxanii xixiqqeessite jala barreessuu barbaaddaa guruddiste jala barreessuu barbaadda san filannoon keeti haala kanaan irraa xiqqeessaa irraa guddisaa itti barreeffattaa jecha. Yoo guddiste barreeffamni jalatti si hin gahu jecha waan gubbaarra barreeffamee jiruuf. Egaa akkana goone booda qubee kana gadi cuqaafnaa jecha. Taa kana ka kophaa jiru kana yoo gadi tuqaafne achi booda lafuma duwwaa kana iddoo duwwaa kana fakkeenyaaf sarchi akkana gadi goota yeroo tokko. Isinii galee kun haala kanaan dhufa jecha. Mallattoon iddoon duwwaan kana dhufa. Qubee taa kophaa jiru kana gadi tuqxaa bakka kana isinii dhufa. Amma haa barreessinu fakkeenyaaf homa ta'e wayii haa barreessinu.
dheeffamaadha jedha nama barreesse dheeraadha jedhe barreesse. Okay, amma kana goone halluu itti jijjiiruu barbaadde yoo ta'e bakkuma kun halluu kana gadi tuqxa jecha waan akka zeeroo jiru kana gadi tuqxee halluu barbaadde irratti haala kana irra jijjiirachuu dandeetta jecha. Achi booda saayiziis bifa kanaan taa isa lamaan kana gadi tuqxa jechaadha qubee isa lamaan duratti kana barreeffamni yoo ati gadi raayitii kana yoo hin tunne ta'e si harkaa bada barreeffamni irra deebinee barreessinu dheeraa. Kanaaf raayitii gubbaa kana tunne jecha yeroo kana sinii galee raayitii kana tunne laal amma kun hin bannee jecha. Amma erga raayitii kana tunne booda saayizii isaa jijjiiruu barbaannaa yoo ta'e haala kanaan dhufnee kun akka kanatti guddisna jecha barreeffamni duratti kun haala kana dheeraa jedhee akkana dhufe. Yoo barbaadde immoo akkana goota yoo barbaadde immoo akkana goota akkanarraa kanuma qabdee bakka feete seessuu dandeetta kun achi keetti as keetti akkanatti akkanatti hiika arabiffaa kana jala barreeffama arabiffaan barraa'e kana jala afaan oromootiin ingiliffaan haala afaan feetiin barreeffattee as jala kaa'uu dandeetta jecha. Tafsiira yoo barachuu barbaadde kitaaba garaagaraa barbaadde ammallee waanuma feete jecha waan yaadannoo feete ta'uu danda'a. Ammas halluu isaa akka ergoon barreessite booda halluu jijjiiruu barbaadde yoo ta'e haaluma kana halluu isaa irraa jijjiirtaa jechaadha. Isinii gala jedhe yaada obboleewwan ammallee yoo isiniin galle deebisaatii na gaafadha. Ammas haquu barbaadde yoo ta'e ni haqamaa jecha barreeffamichi. Dilleetii godhuu barbaaddellee yoo ta'e barreeffama kana gadi qabdee iddoo kanaan kun dilleetii ka jedhu jira. Eediitii godhuu barbaadde sirreessuu barbaadde yoo ta'e illee bakkuma eediitii kana qabdee barreessitaa garuu erga barreessitee booda immoo akkanatti raayitii gootaa jecha nama waan hin barbaanneef dilleetii irraa godha. Isinii galee jira jecha. Haala kanaan kitaaba shuruuxaati kuni irraa barachuu dandeettanii ammallee namni kitaaba shuruuxaa kana barachuu barbaadanii akkasuma kitaabota garaagaraa tafsiira kitaaba garaagaraa barnoota amantiirra waan tokko osoo isin hafiin shuruuxa huruufa quraana tafsiira waan kitaaba amantii ilaallatu kamuu namni barachuu barbaadanii gama garee markaza ofiitti baradhuuti isin yaama markaza beekamaadha markaza guddaadha. Dhuftanii akka barattan isin affeera namoonni barachuu barbaadan namoonni dubbisaa akka barattan isin galmeessaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Warri gaafii kana gaafta isinii deebi'ee jira jedhee yaada. Akkas obboleewwan kiyya xumurree jirra amma haala kanaanii yeroo biraatti samma yoo keessaa ba'anii fakkeenyaaf kun haaluma kana yoo itti deebitee barreeffamichi achuma jira jechaadha. Isinii gala shuruuxa salaataa jettee mata duree kanas ofii keetii irra jijjiirattee irra barreeffachuu dandeetta jecha. Kuno haala kanaan jecha barreeffamichi achuma jira. Isinii gala jedhee yaada hamma barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaa jiraadha waan gammaarna hordofaa.